السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويني يوكان مو كرا أونلاين رابري إتين أرجتنو إسنين أجرسيسا وان في فايدة ماجر رس واني هجت ماجر هندا يوسين أجرسيسان. دراندورسا كويني يوكان مو سامونا كنا تربان كنا وانا أونلاين رتي يرو سعد الدم يفور كسر أمارك على نمني سعد الدم يفور وانا كنا نمهدو تلي hojii mataa sifatee kan duraan daataan fayyadamne hojii arganneerraa hojii dhajechuudhaan daataa bitatee fakkeenyaaf akkuma Itoophiyaa yoo fudhanne namoota baay'eetu daataa bitatee kan waayifii hin qabne cinqamaa ture birrii baay'eetti baasaa ture kunoo hin argatama moo hin argatamu gaafis gara keessaatiin naa ergee waan kanarraa beekuu hin dhabduu adaraa yoo beekte nuu himi wanni kun dhugaadha moo soba jedhan anis nama waan kana isiniif adda baasaa. Koiniin kun birrii danuu kennaa akkana taap godhaa oollee miliyoona tokko nu geeraa miliyoona 20 nu geeraa namoonni hedduun waan akkana kana baay'ee hojjetaa jirtanii kan hojii gadhiisee iyyuu dhabamu natti fakkaata yaani sababa kana jechuudha. Namni kamiyyuu taa'ee bilbila isaatiin mana keessatti hojjetee birrii argachuu eenyuyyuu jaallata eenyuyyuu hin fedha waan kana yaani kun waan hundarra hojii mootummaa dhaqanii biiroo hojjechuurra waan hundarra qallaaliiti. Bilbila ofiitiin taa'anii daataa guutatanii birrii argachuu jechuun ji'aan waan baay'ee qallaaliidha. Garuu hin argatamu jechuun miti ni argatama kanan adda isiniif baasa obboleewwan kiyya. Duraan dursaa akkaataan onlaayinii irraa maallaqa argatamu kaampaanii hedduutu jirani. Kaampaanii tokko kan isiniif maxxansee ture kaampaanii tokko dhufanii na gaafatanii gaafa kaan Riyoo maallaqa onlaayinii irraa maallaqni akkanatti argatama. Jennaanan lakkisaa boo jedhee shakkee dideen. Jennaan dhaabbata yaraa biiroo yaraatti na waamanii gizeen naqu ijoolleen kun sallafanii ta'anii baratanii. Jennaani wama isaa wallaalee akkam akkamii anis argachuu nan barbaada. Dhaggeeffadhaa waahii kanarratti isiniif dhufani maaliif wanna kana irraa muuxannoo fudhattanii onlaayinii irraalee akkamiin birriin argatama kan jettan dhugaa dhibba dhugaa guutummaa isaa isinii himan of dhamaasuus hin dhiiftanii waan isiitti kan ammoo hin mokkortanii namni an waan hojjedheetti milkaa'ee isinittan hima waan irraa argataa jiru isinittan hima waan argadhe isinittan hima kanaaf viidiyoo guutuu isin hojjechuu keenyatti dirqame isinii galeera. Kanaafuu dhaabbata yaraa gizeen naquu shamarran kun mana guutanii dhiirri mana guutee hojii gadhiisee akkanaan namni baay'eetu jira. Jennaaniin dhaqee maanni akkam jedheen gaafadhee qoradhee bira taa'ee gizeen qoradhee jedhu kaampaaniin kun googilii irratti hojjetama garuu jarri immoo taa'anii daftaraan barreessanii ijoollee agarsiisan daftaraan dubbii itti barsiisan ijoollee salphitti naqamee wambariidhaa biiroo qabanii ni taa'ani. Isiin kuni jahatamii siddistii si'aa moo jedhee shakkee eree dhaqee gaafadhanis akkuma baratu dhaqee jennaan gizee laalee keessa bu'ee qoradhee dhiisuu jeelan jedhu natti manii birrii 6,000 galmaa'ama 6,000 kaffaltee galmoofta akkati sheerii gootuun si eda'ama akkati sheerii gootuun si kaffalama yooti sheerii goote si dabalamaa deema namni fakkeenyaaf an har'a dhufee abbaa tokko maammadoo tokko gizeen fidee yookiin faacee tokko fidee jedhee ishiin sun maqaa kootiin iimeelii kootiin galmooftee ishiin sun immoo nama fiddu haga yoo isin nama 100 fidde haga nama 100 sana ana jalqabaatiif numa deema jechuudha damoozni numa deema jechuudha garuu jalqaba abbaa fedhe yoo ta'e 6,000 kennameetii galmaahama. Jennaananii wanni kunootiin jedhega anis dhaqeetan innis ne tasanaasaa qaadaan ko wanni kunoo onlaayinii wanni kuni akkamitti bilbilaani wanni kun kompiitara ofiitiin yookaan bilbila ofiitiin fayyadama akkamitti daftaraan barsiifamanii akkanatti uummataa hagaluu jedhan 6,000 kaffaluu ijoollee nama 50 gaaga'u 6,000 baay'isuu 50 meeqa baay'isaa laala. Wanna kana achumaan irraa goree abbaan gortan irraa goraa ayatuman dhiisee hundinuu birrii 6,000 kaffalee baratee dadhabee dhiisee bahe. Isinii galee dhaabbanni kuni achirratti hordoftoota hedduu argataniiru jechuudha. Kanaattuu dhiisee hin deeme biiroo jaraan naqe onlaayinatti biiroo jaraan naqe. Inni kun amma dhaabbanni kooyiniin kuni hordoftoota miliyoona 30 argateera. Sabiskiraayibii miliyoona 30 argatee jira. Gizee taap gootu keessa beeksisni wayii kan dhufu jira miti. Beeksisa namni beeksisa yookaan telegiraama jaraa ta'uu, chaanaala jaraa ta'uu, feesbuuka jaraa ta'uu, appilikeeshinii jarri beeksisa achirratti maxxanfatan sana. Namni wanna kana dhaqee tuqe namni wanna kana dhaqee yookaan sabiskiraayib godhe yookaan fooloo godhe nam kana dhaqee hordofu dhaabbata kanatti dabalame kooyiniin isaan ni dabalaafi. Fakkeenyaaf dhaqxanii yuutuubii kiyya fakkeenyaaf isin beeksisa achirratti godhama gizee isin taap beeksisa dhufa miti gizee isin akka godhatan beeksisni dhufu sarratti sabiskiraayib yookaan laayik gooteef isiniif dabalama jedhan ni dabalama quxuriin ni dabalama. Maaliif tooftaa ittiin of beeksisanu ittiin of guddisanu ni beekanii hin dhufanidha. Walaakin wanni kun akka qumaaraatti inni milkaa'amu miti milkaa'amu mana dhiisuu mana Allahu alam sun
An guyyaa tokko taaptaabii miti keessa galeetu ilaalleen. Guyyaa tokko taaptaap gochuu miti keessa galeetu ilaallee. Akkasuma naa galeedhis garuu namoonni hedduun otoo itti manii immoo een jedhanu kaardii jaraa itti fixanii nama Itoophiyaa keessatti hojii gadhiisuu nafa natti fakkaata. Namoonni hedduu kasaaree jira waan kana irratti kaardii hin fixamin hin jiru. Sa'aa 24 mana baankii dhaqee akkasuma godhaa birrii baafata. Mana ATM dhaqee akkasuma godhaa birrii baafata. Sabsabaa dhaqee lafa kaayee akkasuma godhaa bakka walgahii bakka qaamii bakkuma fedhe godhatte akkasuma godhaa inni biyya alaa akkasuma godha bakka. Keessattuu Itoophiyaatti jabaate wanti kun akkasuma bakka akkuma 20 geera akkuma 30 geera nama gowwana birrii fudhate agartaniittu fudhanneerra yookaan abaluu fudhateera biyya akkanaatii baheera jedhame malee namni dhibbatti argame jira natti hin fakkaatu ani agarreen wanna kana guyyaa tokko godheen beeku. Kanaafuu wanni kun yoo yeroo fakkeenyaaf sa'aatii tirfii qabaattee zimmi jetteetuma nallaalaadhaaf waa cheekii gochuu waa baruun bareedduudha. Nallaalaadhaa godhamu rakkoon qabu. Walaakin hojii ofii dhiisanii kaardii ofiitti baasanii waan akkana cinqamuu kun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf dhaabbata yookaan wanna fayyadamnu appilikeeshinii TikTokii, Facebookii, YouTubii keessaa wanni dhibbatti kaffalu fakkeenyaaf wanni seera qabeessaan beekamaan kan gibira qabu kan seera qabeessaan kaffalu eenyuun YouTubii. YouTubii amma fakkeenya yoo isinii kaasee TikTok isinii fanimaan YouTube fakkeenya yoo isinii kaasee YouTube amma jalqaba hordoftoota 1000 qabaachuu galmaahuudhaaf jalqaba emailii banatta. Emailii banattee seera qabeessaan emailii sana koodiin si dhufee lakkoofsatti galchitee erga achi kaatee hordoftoota chaanaala keessatti hordoftoota 1000 si gaafata. 1000 gizee gootee kaatee seera jiraati. 1000 ol 1000 gadi ta'u 1000 ol gizee qabaattee kaatee meeqa asitti amata tokko asitti baatii 12 asitti hordoftoota 1000 ol qabaachuu qabda. Baatii 12 asii waggaa tokko asitti jechuudha. Hordoftoota 1000 oliiti sa'aatii 4000 qabaachuu qabda. Fakkeenyaaf sa'aatii 4000 viyuun kee kun ilaalamee sa'aatii si lakkaa'ama. Sa'aatii si lakkaa'a. Fakkeenyaaf hojtaamii yookaan ilaalcha kee sanayyaa si lakkaa'a deeman akka namni ilaaleera baay'inaan viidiyoo keenya namni ilaaleera viidiyoon kee kun dheerinni isaa waan hundi ilaalame qulqullinni ilaalameti sa'aatiin kun si dabalama. Sa'aatii 4000 gizee guutee sa'aatii 4000 ol ta'ee sabskraayibiin kee 1000 ol ta'ee kanaaf seera jaraa keessa galtee karaa Google stuudiyootiin galtee Google Chrome keessa galtee Google AdSense keessa galtee haala sanaan seera jaraa guuttee mattaawaqaa kee guuttee mana poostaa naannoo kee wanna hundaa guuttee erga kaatee akka hojii keetiin ji'atti si isaabani. View tokko irratti fakkeenyaaf viidiyoo tokko maxxanfitee viidiyoon kun baay'inaan laalamee yoo jedhe namni biyya alaa namni Ameerikaa kun fa'aa baay'inaan laalatii ni jedhe beeksisa irraa bitatu miti jarri beeksisa qodaa irratti beeksisan irraa bitatu waan ta'e jennaan jarri immoo sababa asirra viidiyoo kana irratti beeksisni godhamnaan nam qodaa kana gurgurataniif wanna sana beeksisa godhataniif iyyee YouTube irratti si kaffalu. Si galee doolaara haga ta'e si isaabu. Fakkeenyaaf view 1000 irratti doolaara tokko jennee akkasiin 100 irratti doolaara 100 fakkeenyaaf doolaara 1000 waan akkasii jechuudha. Akkasiin isaabanii seera gizee guutanii ka'anii baatii ittiin kaffalamuun sana gizee gaa akkaawuntii kee guuttee ta'an ta'ennaan taaksii infoo kan Ameerikaa taaksiin irraa citee ka'ee birriin kee akkaawuntii keetti si darba. Akkana kan nuti fudhannee beeknu akkana weebsaayitii namoonni weebsaayitii fayyadaman weebsaayitii karaa Googleetiin yeroo biraan siitima weebsaayitii namni fayyadamu haala kanaan weebsaayitii irratti maallaqni si kaffalama. TikTokiin ammoo viidiyoo irratti takkaan kaffalu. Viidiyoo irratti hin kaffalu. Viidiyoo kan YouTube kana maxxansitan viidiyoo irratti hin kaffalu TikTokiin. Hin kaffalillee hin kaffalamu. Garuu kan TikTokii wannamma walii kennan sana kaabaaboo walii kennan sana gara birriitti jijjiirratta ammas gaafate laayivii seentee nee cafaasii kenna akka sadaqaachitti namaa guuruufaa gargaarsa namaa gochuufaa hin beekani wanni namni hin beekne jedhee yaadu waan akkasiitiin kaffala. Facebook ammoo gariin irraa argata gariin hamma guututti akka sanaa miti akka YouTube miti jechuudha. Kanaaf namoonni dhaabbata kana kooyinii kana taap godhaa ooltan tu inni birrii namaa buusa nama fayyada ta'eeti qaatan isinii maxxansa silaan. Qaatan isinii maxxansa akka itti fayyadamtu maaliif ani kaffalu waan ta'e jennaan kana fakkaata. Namoonni waan kana cinqamtanii rakkachaa jirtanu egaa akka irraa qusachuu barbaadetanii gatii keessan ittiin baasinaa sa'aatii keessan ittiin dabarsinaa dalagaa keessan ittiin dhiisinaa garuu immoo yeroo qabdan godha rabbi namaan galu kana fakkaata isiniin jedhaa obboleewwan kiyyaa waan akkasiirraa of eeggataa deemuun gaariidha isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum.